Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya, akkam jirtu daawwattoota keenya, hordoftoota biyaartuu baga jiraatan isiniin jecha ana obboleessa keenya biyaar jaalalaati. Artistii keenya nu hoogganaa Rabbi rahmataa godhuufi akkasumatti Rabbiin warra agartee jannataan qananiisu Rabbi isaan haa godhu. Rabbiin dilee isaaniitis haa dhiisuu fi yoo gara musliimaa ta'an jechuudha. Ammoo yoo gara kiristaanaa ta'e beektaa nama rahmata irra buufachuun haaraami jechuudha. Yoo jechuudha kiristaanummaa keessa yookaan amantaa agartee islaaminaa keessa hin jiraanne ta'e jechuudha. Akkasumatti waan gabaabaa tokko tokkos walii ibsuun bareedaadha. Gammachuu Jawaar Muhammad hin dabalatee kan du'es Rabbi rahmataa godhuu fi kan musliimaa jechuudha. Kan Oromoo agartee kiristaanas ta'ee waaqeffataas ta'ee warroota agartee waan dalagataniin karaa dhugaatitti lubbuu isaanii wareegan hunda Rabbiin warra agartee khayrii dalagate Rabbi isaan haa godhu. Warroota agartee amantaa kiristaanaa ta'e amantaa waaqeffataa ta'es Rabbiin lubbuun isaanii boqonnaa haa harkatu jenna. Akkasumatti hundi Oromoo wanni walii dhaamuu qabnu isinimu hayyoonni keenya eegamana hidhaa bahe maaliif ustanii maaliif hin dubbanne maaliif mana galee Jawaar Muhammad yookaan agartee Baqqalaa Garbaatis ta'e dhaabilee siyaasaa kamuu ta'e maaliif hin dubbanne jechuudha. Xiqqoo if qusadha. Maaliif namni kun galeetuma dirqama gabbee dubbachuu miti bara. Rakkoon inni hidhameef maali? Hidhaa san keessatti maaltu isarra gaggeeffame? Akkamiin nagayaan galtee? Jaanii nama gaafachuu malee. Jawaar Muhammad eega mana isaatti gale calliseetuma taa'a maarree waan akkanaatiin liiv irratti baatanii haasa'uun bu'aan qabu. Akkasumaan waan gaggabaabaa tokko wal barsiisuun illee bareedaadha jechuudha. Namoonni waan akkasii hordoftanis biraa egaa gaarii miti. Kan Abiyyi shubbisaa kan agartee Jawaar qeeqaa akka kun gaarii miti. Sirnirraan bareedu. Oromoon kamiyyuu tokko sila. Maaliif beektaa diina ta'ee Abiyyiin kan achi ba'e nafxanyaaf achi gale malee sila Oromoon kamiyyuu akka namummaatitti yookaan akka lammii tokko akka yaada ilma namaa sila Oromoon tokko. Amma Oromoon bakka meeqa jira bakka 100 jira kan Abiyyi deeggaraa kan jinni deeggaraa kan kana hunda maaltu fidee beektaa beekumsa dhaba beekumsa Rabbiin nuuf haa kennu beekumsa waliif aduudha malee walirratti hin duulina kanumaan isin ilaaluu barbaada. Akkasumatti waan gabaabaa tokko barachuunis bareedaadha jechuudha. Warroonni YouTube waraabdanis waan bareedaa galakkisa malee waan nama arrabsuu fi nama qeequu fi nama hamachuu fi shira namarra xaxu waraabdanii gadhiisuun bu'aan qabu. Kamiyyuu taanaan kanaan isin dhaamuu barbaada nagaan.